Farhaanii fi deebisaa qaba. Farhaan manuma kiyya taa'ee akka inni itti fimna joo agartanii jirtan. Nama taatu si dhala siin janii dhiira tumsiisa sana akkamitti jaarsa kee dhiira tumsiistaa miti dhiira san fidiinaan jee. Silaan itti fidee isaa saree isaan qisan mana kana keessatti. Akka mana isaatti keessa taa'ee dhaadatee dhiira san fidii dhiira san fidii dhiira san fidii dhiira san fidii dhiira maal fidii dhiira beekeetu dhiira fideemi maaf raandoo ittiin fidaa ofirraa daawwattoota akka inni godhuun isa laala. Tamam laakiin Farhaan if kabaji. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama jirtu hordoftoota fi kabajamtoota keenya ilmaan Oromoo ka addunyaa mararratti argamtan salaamanni keenya bakkuma jirtanitti isinaa dhaqqabu isiniin jecha dhufnee jirra rabbiif galanni haa ga'u. Maaliin dhuftan jechuun keessan hafa hin qabu hamma dhuma viidiyoo keenyatti nu faana tura. Afeerraa keenya arragaa maaltu si viidiyoo jechuu yoo kan jettan taate difama wajin maaltu si deebisee Farhaan jettanii nagaafachuun keessan hafa hin qabu. Maal yoo jettan Farhaan arrallee ta'e borullee ta'e nama jireenya namaa keessa galee jireenya namaa keessa tirfii eeggatu miti. Isin galee iftuun kaleessa viidiyoo isin maxxansite keessa dhageessan akka nama hadhaadhaaf isaan deddeebi'ee isaan irratti wanti jechuu jiruutti biyyummaa of jirta ati akkasii ati akkana ati akkasii jettee viidiyoo eegaan anis yoo jaasee deeme booda viidiyoo na duubaa gadhiistee turte. Si galee asumaan obboleetitti yaa dhageeffadhu mana keetirraa Farhaanaafuu wallaaleetii miti. Yoo gaafa ati na hadhattee gartee miti Farhaan rabbiijii waan kana aanumaa dogongore jettus dhufuuf ta'a hafan qabu. An dogongora keetiif jee arrallee ta'e borullee ta'e waan Oromoon naan jettu numaan godha. Waan Oromoon naan jettu numaan deebisa. Si galee bakka Oromoon dhaabbadhu naan jette arrallee borullee numaan dhaabbadha. Siif jeeti sirraanaaf. Gochi siif jaarsi kee walirra godhu jirtan dantateessan siifisaatu jaarsaa jaarti waa'ee keessanii gonkuman galchu. Isin galee garuu waan fakkaatu arrallee ta'e borullee ta'e numaan dubbadha. Waan dubbadhu naan jaamte waan nam mul'atu takka gonkum isiniif jeetii sii miti ifijee Oromoof jee nin dubbadha. Maaliif hammeenya keessan isoon argu cal isinirraa hin jawan. Maaliif hin calja calii maal tuffite? Hai ati arra deebiteetuma anuma komatta. Si galee akkas maaliif kunitee yoo kanaan jettan taate dhageesse ani kaleessaas ta'e arraas ta'e nin komatama jeeti ni gala. Sawwaan ta'eefu dhiifama narraa ta'a isinilleen jireenya namaa keessaa bahee bultii namaa keessaa dhaabbadhu keessattuu siif birraan if gorsaa nama isin hin kabajneef jettanii nama kabajaa isiniif hin qabne itti deddeebitanii gaafii hin godhinaa fi hin gaggaafatinaadha jechaa jirtan. Isinilleen galatooma hedduu takka isin galee keessattuu ni jira namni waan deemaa jiru ani dhuguma rabbii sanitti yoo hordoftootaa fi kabajamtoota keenya isin maaliif waan kana keessaan dhaabbanne harka isinis keessaa qabdanii an harkaan keessaa qabu hin qabu. Waa'ee dhugaa irratti bakka dhugaan citteetti agartee miti dhugaan maali? Simaa gorra qalloodha qajjisarra jechuun bakka dhugaan citteetti gonkuma wanni itti na deebisee bakka sanirra na dhaabu hin jiru. Isinii galee ayeessanii soora nama gubsu harka irra beekanii jiran isinii galee awwaan na dhibee keessaa ilaalcha namaa tokko kan nama biraatii wajjin waliin fakkeessina. Si galee ani dirqama wanni isin naan jette wanni Oromoon naan jette wallaahi nin fudhadha. Jaalattanis jibbitanis waan isin naan jettan biratti xiqqista kaayitti harkaanfadhee garuu wanni godhu sile wanni isin naan jettanii narraa dhabdanis hin jirtu garuu takka ni jirti. Takkitti jirtu akkuma nan beekutti isinis beekaa bira dabraa. Isin galee maaliif yoo jettan maaltu jira yoo naan jettan kanarratti deebisaa isiniif hin qabu. Isin galee Farhaan maaliif bakka nuti isin jenne hin dhaabbannee Farhaan maaliif akkas hin taane kanarratti deebisaa isiniif hin qabu. Ifumaa ifii deebisaa isinis. Isin galee ani yaanni kiyya kana lamada namni dhugaan sammuun isaa yaaddu namni dhugaan rabbiin aqli itti kanne tamam arra ol bee gocha hin taane gocha hamaa gocha arraas ta'e borullee itti maqaa keetiif gaarii hin ta'in dhalateetiif gaarii hin ta'in gonkuma hin dalagu. Isin galee waanuma jira waanuma dhugaatu
nama kana ol baasee qilleensa kana gubbatti nama daleessisa. Isin galee wanni dalagamu jirtus dhibbarraa dhibbatti amantanis amanuu baattanis waan dhugaati. Maaliif ta'a? Maaliif akkas ta'a? Maaliif akkana ta'a? Kuni jaamee waan wal gaafachiisuu miti. Irra dandeessanii dhuftanii gaafachuu qaamaanis ta'e qabeenya jiru qaamaan dhufee gocha namni taa'aa jiru haala namni godhaa jiru waan nama kana jidduu deemaa jiru dhiyeenya itti dhiyaachuu dandeessa. Hootu bira yaada san namaa wajji bari keessa taa'e hubannoo arraba halaala teessee Oromoo akkasii Oromoo kana jettee Oromoof ol baatee yaada ibsitu san hootu nama keessa gattaa'eeti Oromoo ta'eetiif yaada bal'aa kan gabaabduu dubbii. Si galee wanni qilleensa gubbatti deemu jiru kun akkana wanni qilleensa gubbatti kana deemu jiru kun akkana sammuu ta'eetitti yaati. Dhageessanii qilleensa kana gubbatti ol ba'anii namni waan fedhe ofirraa haasa'u jira. Yaani jechuun Oromoo waan takka kan hubachuu qabdan gaafa lubbuun namaa waa'ee kana keessatti rabbi hamtuu nurraa oolchuu hamtuu rabbi nurraa qabu gaafa dhugaan jirtu arraa miti inshaallahu ta'ala rabbi hamtuu ammallee nu dhageessisini waan kana anilleen akka nama tokkotti asumatti rabbi nurra haa hambisuu rabbi nurra haa cufuu jeetiin du'aayi godhachaa jira. Si galee isinii galuu jiraami san waan taateef ani hammeenya nama kanaa qilleensa gubbattis ta'e wanti jee jaaladheeti miti ol deebi'ee waa'ee namarraa kaniin dubbadhuuf isinii galee arra dhugaadha. Rabbi biraa haa jiraatu takka isaan cinatti illee argamee isaan cinatti illee dhiyaadhee waa'ee isaaniitillee qilleensa gubbatti niin harkaa fi garuu bilbilaanis du'aa'ee rabbi waan isaan irra jiran san rabbi isin haa laaffisu ifuma eegaa jeetis dhaamsa godhuufitti jira ammallee rabbi biraa haa jiraatu isinii galee keessattuu amma maal yoo naan jettan baharii fi fatiyaa wallahi rabbi biraa haa jiraatu rabbiin isaan cinaa haa dhaabbatu isinii galee Oromoo kiyya waa'ee isaaniitillee wallahi amma dirqamaatutu isaanirra na dhiyeessee maaliif isaan bira na dhiyeessee akka yaada isaanii fi agartee waan isaan irra jiran dirqama hanqaan danda'u rabbi wajjin cinaa dhaabbadha jeetiin addiif irraa qaba. Maaliif yoo naan jettan dirqama Oromoodha isaanis anis Oromoodha. Oromoon tiyya bakka rakkattetti rakkoo Oromoo tiyyaa laalee caljee usuun maqaa kiyyaa miti. Isin galee cinaa dhaabbachuudhaaf qophiidha inshaallahu ta'ala rabbi na hamtuu nurraa qabu rabbi khayrii nu haa dhageessisu. Taakkasiiti obboleeyyan kiyya galatooma dhageeffadhu warri dhuftanii faraan ati gana ilmoo xiqqoodhaa waan akkanaa kana gana sirraa hin eegamu sirraan fakkaatu gana waa eeggattaa dhaabbadhu jireenya namaa keessaa bayi bakka namni si tuttuqu bakka namni maal siin jedhu keessaa bayi naan jechaa jirtan ani beetiin jira. Isin galee dhageessanii wannummaan agartee miti sirra deemu jiru kunu atummaan kunu waan hin taane sirra deemu jiraan an jettan dhugaa keessan waan hin taane anuu yaanne akkanatti deemee na qomatanii jeetii fi yaannen garuu baga na qomatteeftuun haa na qomattu isin galee arraas ta'e boruus ta'e nama Abrahaam isiin itti fiddee manatti isiin tubsiifte san jaalattus jibbitus akkanattis as baasti. Maaliif jaarsasiiti garuu jaarsasii isaa fi isii rabbi waliin nagaa godhu garuu dhiirti dhalaadhaaf jettee jaarsaa fi jaartii jidduu dhuftee dhaabbattee jaarsaa jaartii jidduu dhuftee jaarsa irratti roorroo ooftu wayim jaartii irra roorroo ooftu san dhiira jettaniin isin Oromoo yaa uummata kiyya waan na dhibee keessaa tana isin galee anammaas viidiyoo san keessatti wanni isin dhagee Oromoo akkana ta'e akkas ta'e fuula keessan duratti isiidhaan jeef dirqama wanna teerraa waan sani isii fi jaarsaa jaartii walloluun waanuma jiraate inninis ol baasee fuula miidiyaa duratti tumee maal isii godhuun san haalata isaati dhibbarraa dhibbatti haalata isin galee maaltu akkami halataa yoo naan jettan halanni guddaan jaartii isaa haadha ilmoonsaa miidiyaa duratti ol baasee tumuun heera Oromoo keessa hin jirtu. Dhibbarraa dhibbatti heera Oromoo keessatti hin jirtu.
waan hin jirre kun wanni isaan inninis dalage isinis deebitee dalayde isini galee saniifu maali kun maaliif ta'e fuula miidiyaa duratti ol baasanii wal salphisu wal maal godhuun kuni maaliif barbaachisa wayyaa rabbii xiyyaa aboon dhageeffadhu wallaahi barana inshaallahu ta'ala rabbiin hamtuu nurraa qabu arrallee ta'ee borullee ani rabbii xiyyaniin kadhadha rabbiin khayrii malee hamtuu rabbi nurraa qabu waan akka malee rabbi nun dhageessisini inshaallah jeetiin du'aa godhachaa jira rabbi du'aa teenyallee ta bakka qabdu ta galma geessu rabbi nu haa godhu inshaallah ta'ala waan akkasiiti hordoftoota fi kabajamtoota keenya isinillee gaa hedduu takka nu muufachuu jirtanii hedduu takka nurraa dubbachaa jirtanii nuttillee dubbachaa jirtanii galatoomaadha galanni keessan sumaan isin galateeffachuu barbaada na warri bilbiltaniitis maali haalli kun akkamii haala kana maaliif nurraa hin dhaabne du'aa godha rabbummaan gubbaa firdii laatee rabbi nurraa goolabu isin galee warri ani dhibbarraa dhibbatti har'aan tana wanni waan kana ol deebi'ee akkanaan dubbadu kana godhu jiru maali yoo nan jettan warreen isoo yaada namaa kana keessattis dhiyaatee hin beeyne yaada namaa kana keessa bilbilaanuu itti dhiyaatee hin beeyne sababa hojii uummachuudhaaf maal godhachuudhaaf wanni kun kijiba wanni kun akkasi wanni kun akkana jettanii qilleensa gubbatti ol baatanii waa'ee namarraa haasooytan ifin dhibina isini galee waa'ee namaa dhiisaa waa'ee mataa keessanii jiraadha jireenya mataa keessanii jiraadha isini galee waa'ee namaa hammeenya namaa taanaan itti dhiyaatanii bartanii jaalatanis jibbitanis waa'ee namaa sanirra rakkina nama lama jidduu deemu jiru rakkina mana tokkoo fi tokko jidduu deemu jiru kana yoo dheeyxanii hubattan ol ba'aa fi fuula miidiyaa duratti waan jirtu dhugaa jirtu tanaa achirraa tanaan argadhee dhufee jaadha fuula miidiyaa duratti ol baasaadha ibsa godha sagalee namaa qilleensa gubbatti ol baaftanii maal jettanii wanni nama homachuu barbaaddaniif hin jirtu kun rakkoodha an akka mataa kiyyaatti rakkoodha si galee rakkoollee rakkoo waan san taateefu inshaallahu ta'ala hunduma keenya rabbi nu faaqa jeelchuu nu saaqa jeelchuu isinillee rabbi haa qajeelchuu kana hordoftoota fi kabajamtoota keenya inshaallah waan jiraatan irratti isinis hedduu takka du'aa nuuf godhaa nu jajjabeessaadha du'aa nuuf godhaa du'aa nu bira dhaabbadha maal nu jajjabeessan akkas har'a qophiinti yaani tana na fakkaatti haasoo dheeraa miti wanni nan dhufeen hordoftoota fi kabajamtoota keenya inshaallah hanqa waan biraatiin yaada nagayaa yaada babbareedaa walitti deebinutti assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh